keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii. Odoo harka hin quufne yaadaaf si lakkiftii. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii. Odoo harka hin quufne yaadaaf si lakkiftii. Kan torbaanitiif akkam jirtan kan arraatiif akkam ooltan kabajamtoota hordoftoota sagantaa teenyaa sagantaa waarii aladaa keessattuu sagantaa bashannanaa televezyiinii Harariitirraa sagantaa afaan Oromootiin isin biraan geessu ammarraa jalqabdeeti kan jirtu keessummaa waariiti kan walitti qindeeffannee isin biraan gahuudhaaf jennu. Keessummaan waarii arraa eenyu laatatan jettuuf na cinatti argamaa weellisaadha. Weellisaa keessattuu sirnoottan dabran keessa qabsoo garagaraa wareegama guddaa kaffalaa turedha. Artist kadiir gammadaati. Artist kadiir gammadaa hayyamoo taatanii ummataaf yaada nuuf kennuudhaaf hanga istiidiyootti nuuf dhufuu keessaniif maqaa hordoftoota sagantichaatiin guddiseetiin si galatoomfadhaa galatoomi. Anallee gaafiif deebiidhaaf asitti naamtanii na affeeruu keessaniif maqaa dhaabbata keessaniif miidiyaa keessan TV Harariitiin galatooma horaa bulaa isinii jedha. Hayyee gaafii deebisaa keenya jalqabneeti kan jirru kadiir gammadaatiif aartiin maali mee jalqabarratti? Kadiir gammadaatiif aartiin jireenya, aartiin qabsoodha, aartiin aadaadha, aartiin waan ofii yaadan kamiyyuu kan ittiin ibsatan jedheetiin yaada. Aartiin waa mara. Aartiin keessatti ifa agartee moo akkamii keessatti ifa argitee moo osuma dhaggeeffattuu yookaan osuma aartii kana guddisuudhaaf itti galtee moo keessatti ifa agarte? Aartiin daawwitiidha keessatti ni farge hundaa ol immoo gaafa ijoollummaa kiyyarraa sirba kana baay'een dhaggeeffadha keessattuu sirboota keenya kan duraanii sanii nan dhaggeeffadha sirboota akka Adamaa Haruun Alii Biraa sirboota namoota kan hedduun hin dhaggeeffadha osoon dhaggeeffachaa ol guddadhuutiin gama qabsootiin rakkoolee jiran yeroo gaggeeffamaa turetti anallee kallattii qabsoo saniin dhibbaa fi rakkooleen garagaraa narra gahee jennaan akka dhuunfaatti illee hedduu tattaaffachaa ture rakkoo qabsoo siyaasa keessa jiru kana bakka jirutti furuudhaaf sanillee hin danda'amne maaliif gama aartiitiin waan kana hanga danda'uun hin deebifne maaliif irratti sochii cimaa hanga danda'uun maaliif hin goone dirqama dhuunfaa akka nama tokkootti maaliif hin baane waan jedhamuun kutadhee ka'ee aartiin keessa jiru kan daawwitii keessatti if arge san fayyadameetiin hojjechuu eegale. Wantoota garagaraati wanti sirra gahaa ture waan baay'eedha kan haasoynu wantoota sirra gahaa tures nuuf himta. Naannoo inni jiraachaa turte yeroo sanitti keessattuu naannawa Haramaayaati. Kadiir gammadaa eessatti dhalatee guddate? Kadiir gammadaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti dhaladheetiin guddadhe. Xiqqeenya kootiin gara Baha Oromiyaa kana kanaan dhufe. As dhufeen hojiilee garagaraa kana hojjechaa ture hojiidhuma ogummaa kanneen hojjechaa ture osoon hojjedhuuti already asumatti guddadhe jechuu danda'a. Hojiidhuma saniin dabalateeti maqaa garagaraa nama moggaasuun yoo ati gaafii dhugaa gaafatte yoo ati gaafii wayii gaafatte yoo ati yaada wayii dhiyeessite ati maarreedha ati akkas hin jedhanii taappellaa siif laxxafanii taappellaa sana naaf laxxafan malee ani dhiiroo maali waan kana qabatamatti hin agarre yeroon ilaalu jechuudha wanni isaan naan jedhan san keenyaaf waan dhoosanii qabu abaa'oodha nuun jechaa turanii abaa'oodha yeroo nuun jedhan maali akkana nuun jedhanii nuti nama mirga ofii gaafatu nama rakkina jiru maaliif hin furamne jedhee yeroo baay'ee falmatu dhugaarratti kan falmannu ani yeroo san keessatti miseensa paartii kamiyyuu ta'e yookaan beekeetis yookaan hubadheetis osoo hin taane oromummaa kootiin kanan falmadhu taappellaa san nu laxxafaa turan sanumarraatti kan ka'e kan galuu dandeesse aartii qofa osoo hin taane ogummaa biraatis ni qabda mee waa'ee ogummaa sanii kaafnu ni ta'a ogummaa biraatis ni qaba ogummaa harkaatiin qaba waan akka siree jedhanii kabata jedhanii qumsaaxeen jedhanii ogummaa harkaalee kanneen hedduun hojjedha ofuma kootiif hin hojjedha
osoon san hojjechaa jiruuti gaa galaanni qabsoon fudhateeti giddir gama aartii dhuftan mee ogummaan harkaatii fi aartiin akkamitti Kadiir faana deeman haala akkamiin deemsisa? Okay, ogummaan harkaa mataan isaa to aartiidha. Aartiinis aartiidha. Aartii lamatu wal ga'ee jechuudha. Aartii lamatu wal ga'ee. Aartii lamaan wal ga'ee kun miidhagina addaa siif fidaga. Aartiinis mataan isaa waan ati yaaddu, waan keessa kan kee jiru, waan keessa kan kee guute akka ol baafattee bulgaafattu yookaan dubbattu yookaan ifirraa baaftu si godha. Ogummaan illee immoo humna aartii saniifis ta'a, humna jireenyaafis ta'a. Humna waa hundaa ta'uu danda'a. Namni tokko aartii hojjechuudhaafis dirqama waatu isa barbaachisa. Sanaaf aartiin keessattuu akka saba keenyaatti gara boodarratti illee itti dhufuu dandeenya. Waan tokko si godhee si tarkaanfachiisuu, si hojjechiisuu irratti rakkoolee guddoo jira akkuma aartistoota kamiyyuu. Sanumaan hojjechaa kan naaf waliif bu'uura tahan malee tokko naaf deeggara malee miidhaan irratti hin qabu jechaati kan jirtu. Qabsoo ati geggeessaa turte yeroo hedduu gama aartii muuziqaatti yoo deebinu wantoota uummata keessa jiru yookaan immoo keessa kee jiru kan sagaleedhaan fayyadamtee ifa gootuudha. Qabsoo sir godhaa turtee fi wantoota sirra gahaa ture san ittiin hangam takka ittiin calaqqiftee jirta mee sirboottan qabsoo ati weellifte? Waan irra ga'a ture hedduutu jira rakkoolee saniin ibsachuudhaaf waan fakkeenyaaf qabatamatti gaafa wanta godhan san gaafa naaf nu miidhan qabsoorratti nu qabanii nu wanna godhan tokkotu jira. Guyyaa san footoo ka'een guyyaallee katabadheen rakkoolee jiru. Rakkoolee jiru san furachuudhaaf ani waan narra ga'e qabatama wajjin barreessaa fakkeenyaaf amma Fotoon kun kan gaafa aanaa Haramayaa magaalaa Haramayaa ganda muudetti kan gaafa guyyaa 3 baatii 5 bara 2008 ganama za'a 4 walakkaa ganda muudee Haramayaatti na muudateedha. Guyyaa san harka bitaa kootii cabeetiin sochii ture san keessatti hiriira baanee hiriira san irratti sochii hedduu goone hundaa ol immoo akkuma sochii tokko eegaltee galmaan gayuunii fi osoo yaadannoo gaafa saniiti namoonni baay'een sooshaal miidiyaa irratti ni beekanii qabamuun illee ni jira bayuun illee ni jira akka carraa taanee qabamne miidhaa guddaa nurraan geggeessaa turanii qabsoo keessatti aarsaa guddaa kafalee rakkina hedduutu nu mudate suni anaaf yaadannoo guddaasi ammallee wanni kun narra mudachuun akkasitti cabuun akkasitti miidhamuun kun akkan onnadhee daranuu of dura akkan deemu akkan hin dhaabne akkan qabsoo kiyyaa hundaa ol onnee natti horee jabaadhu na godhe kanaaf akkas jedheetii yaadadha. Wantoota sirra ga'e kana uummata baay'ee irraas gahaati kan inni ture yeroo sanitti jechuudha. Mee sirba kamitti gargaaramteetu wanta kan uummata biraan gahachuudhaaf kan yaalte? Gaafan hidhaa keessa jiru sana namoonni baay'een ni du'anii yeroo namoonni tokko yeroo du'an haati isaanii yeroo boochitu nin dhagaa maaliif wanni kun maaliif hin sabbarsiisne maaliif bifa aartiitiin hin baafne kan jedhamu barreessuu eegalee hedduu sirboota baay'ee barreessaan ture akkuma sinuu beektanii barreessaan ture garuu booda gara qabsootti deebi'ee hin booyin armee haadha gootaa jedheen hayyootii keenya kana kan boottu maaliif hin sabbarsiisne kan jedhuun hin booyin armee haadha gootaa hin booyin armee haadha gootaa biyyaaf wareegame qeerroon kee sabbataan jabeeffadhu garaa kee. Galmee gootaa irra jiraata dhaloota baafata gumaasaa waan qabnu gurree bitu rasaasaa. Haleeli diinaa diinni tolan beektu lolaanii. Daandii dheeraa saffisa deemaa abbatuu gabaabsata malaanii. Diina marsineetoo irra ciccineetoo qe'ee keenya nootu kabachiisa. Diina marsineetoo irra ciccineetoo daangaa keenyas nootu kabachiisa. Cimsi tokkummaa kee tokkoomnaan gaara feene diigna akkaanuun seenne qorri diinaa. Galtuun akkam barreechiiti eeggadhu gufuu karra irraati. Afaan keenya barteetoo nutti madaqteetoo bahaaf galan umeeti.
afaan keenya barteetoo nutti madaqteetoo bahaaf galan umiiti. Artist Kadiir gammadaa guddifnee si galatoonfannaa yaadaan gaafa san nu yaadachiifte sirbi biraa immoo sirba gadaan bula Oromoon kan jedhudha kan dhiheenyatti illee hedduu uummata bira gaheellee uummata biratti haalaan jaalatame mee waa'ee sirba sanii haasoynu? Ni haasoyna sirbi كليبك يلا ما فاتي أما سي يوتيوب الرجرة إني درالين أكاسوما يوتيوب سينتني أسمانو أكا هم تبرانجي تنتا خنا في قدام بول دقي سيسي جتشوراني قالك دقي سيسي كانن بين برسيسي داندي تغرسيسي جرنو رفين بيكو ريبينو لا مالي هندي نسيم بوكاني وفرايق نمالي Gadaan bulaa Oromoon beeka duraanuu nutti fakkaata tan norka seente hillaan irra aanne irree jaraa caccabsine adamsine tooftaan jarreen agabsin irraan kolfaa jalaan orfaa jara beeka irree cimsi qe'ee ofii abba eeg dhiigaan finne gootota meeqa wareegne injifannoon galma kan keenya olseen dallacuu fi waraabeyyiin akkan seenne irree jabees tan norka seente kan baan madawala abu biyago otowani madawala abu biyago otowani jarrin tokkummaan falmango otansanin jarrin tokkummaan falmango otansan sanyi facaasaan tu firii biqile sanyi facaasaan tu firii biqile nu biyyan deegnu biyya jaharra malee nu biyyan deegnu biyya jaharra malee nugaadhammo haasaa jirru sirboottan qabsoo qofoo osoo hin taane egaa sirboottan jaalalaatillee weellisuudhaan kan beekamtu mee sirboottan jaalalaa kan weelliste keessa sirboottan jaalalaa hedduu kan istuudiyoo jiranis ni jiranii kan amma harkaa qabus ni jira albama tokko guutuu kan hojjedheeti viidiyoo ittiin hojjetin rakkoo faayinaansiitiif qabadhee taa'uu ni jirutu jira sirboota jaalalaa keessa shaggooyyee bifa adda ta'een kan hojjedhellee ni jira Qarreen gamaa cittee golollee teetuun sheenaa fidde naannooyee teetuun sheenaa fidde hoy golollee kam warri baddaa tanaa shumbuura shammadee shumbuur shanyin talaa sigaarraan gammadee Kukuti kutaa mana keessa kukuteetiin dhuuf addiyee keessa warri eessa kukuteetiin dhuuf leeymanee keessa warri eessa roobni bitaa roobee mirgaa maltoo amarti jaalalaa tanniina baay'ee jaati baadhatee martuu fooyaate. Maride Davis, adiye la kam la khamdicha. Maride Davis, lemane la kam la khamdicha. Karenga majete golole, tetun shena fide nanoye, tetun shena fide way golole. Karenga majete golole, tetun shena fide nanoye. Tetun shena fide way golole Warri badatana shumbura shamade Shumbur shanyin tala sigaarraan gammadee Kukuti kutaa mana keessa Kukuteetiin dhuuf adiyyee keessa warri eessa Kukuteetiin dhuuf leeymanee keessa warri eessa Roobni bitaa roobee mirgaa maal gaafata Amarti
jaalala hatamina bahata lucha simbadase martuu foyaadacha marii deddeebis leemane lakam jecha marii deddeebis adiyee lakam jecha. Shaggooyyeedha daddaa isaa kan ammaa kuni ergaa hedduu of keessaa qaba gololleedha. Golollee jechuun waan qubeen oolle akka gololleetti akka geengootti ni ilaalama. Geengoo oo jechuudha. Kanaaf garaacha guddinaaf harreen lakkuun dhallee garaa kee jabeenya kanaa wajjin jalqabni isaa mataan qarreen gamaa citti golollee teetuun sheenaa fidde jedha. Qarreetu ite isheen kaa qarreedhaa achi jirti. An qarree gamana jira. Garuu gaa sheenaa fiddee jirti. Akkasitti ergaa hedduu of keessaa qaba. Garaacha guddinaaf harreen lakkuun dhallee garaa kee jabeenya kanaa wajjin galle mana keenya duuba burtukaana jira. Burtukaan yaashittu cufarras jiran jedhanii kana kiliipumarraa waan jedhame hubachuu dandeessu gaafa yeroo Dungisha toloko ililli abrasha dalaka shakoye oimege ansina rabasa Ona budu pure lo shakka